2018tti ga'umsa namoota 600 fi 50 olii madaaluun danda'ameera jedhan hoogganaan ejensii mirkaneessaa ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Adam Kamal. Ejensiin mirkaneessaa ga'umsa ogummaa Oromiyaa raawwii hojii bara 2018 gamaggamuun kallattii raawwii karoora of danda'u bara 2019 kaa'eera. Ejensichi gabaasa raawwii hojii dameelee ilaaluun raawwii hojii waliigalaa bara 2018 gamaggameen raawwiin fooyyee qabu kan galmaa'e ta'uun eeramee jira. Hoogganaan ejensii mirkaneessa ga'umsaa ogummaa Oromiyaa obbo Adam Kamal bara kana namoota 600 fi 50 ol madaaluun danda'ameera jedhan. Barri 2018 akka ejensii keenyaatti bara milkiiti jennee ilaaluu dandeenya. Bara hojiin keenya hedduun karooraan qabanne itti akka karooraatti galma geessinee raawwii fooyyee ittiin agarsiifneedha. Kana keessatti waan akka celebritytti kaasuu dandeenyu xiqqaatu nama 650 ol waggaa tokkotti madaaluu dandeenyee jirra. Kuni milkii guddaa jennee ilaaluu dandeenya. Bobbii gabaa biyya alaa qofaan nama 400 fi 20 madaaluun kanneen gahooman gara gabaa hojiitti akka galan taasifamuus ibsanii jiru. Bara kana bobbii gabaa biyya alaatiin nama 400 fi 20 ol madaallee kan gahooman keessaa immoo gara gabaa hojii akka deeman taasisuun kennallee milkii guddaa yeroo itti raawwanne jennee ilaaluu dandeenya. Jimaata ejensichaa dijitaalessuun kenna tajaajila qaqqabamaa taasisuu fi qulqullina hojii mirkaneessuu irratti bu'aalee gurguddoon argamuus eeranii jiru. Kenna tajaajilaa kenna caalatti fooyyessuudhaaf akka karoora kennaan qabanneen gam tokkoon sistema mana hojii kennaa diriirsuudhaan sirreessuudhaan gam biraatiin hubannaa ilaalcha irratti jiru hubannaa COC yookaan immoo madaallii ga'umsa ogummaati irratti jiru sirreessuudhaan sosochii hawaasaa uumuudhaan rakkoon naannoo kenna tajaajilaa kun akka fooyya'u taasisuudhaan wanni guddaan hojjetamee jira. Kun mana hojii keessatti illee hojjetaan jiru mobilaayiz tahee hojii isaa bal'inaan akka hojjetu qulqullinaan akka hojjetu taasisuu yaalameera. Sirni kenna tajaajilaa kennallee to the maximum digitalize akka ta'uu danda'u gama federaalaatiin hojiin hojjetamu akkuma jiru tahee biiroo kennaanis ejensii kennaanis wanni hojjetame waan gaarii. Gama birootiin alseerummaa ittisuuf qabsoo taasifameen ragaalee sobaa 52 wiirtulee madaallii 41 supervaayizaroota 16 madaalamtoota 111 fi madaaltota 34 irratti tarkaanfiin naamusaa fudhatamuun eeramee jira. Hirmaattonni dameelee ejensichaa bara 2018 hojii qindoominaan hojjetameen milkaa'inoonni gaariin galmaa'uu himuun karoora hojii bara 2019 dhibbeentaa olaanaan milkeessuuf kutannoon kan hojjetan ta'uu himan. Raawwiin bara darbee kun almost percentii 100% oliin kan milkaa'e ta'uusaa arginee jirra. Egaa as keessatti milkaa'ina hojii kana keessatti dhimmoonni nuti carraa kanaan nu gahanii tokko qindoominaan hojjechuu keenya ilaaf ilaameedhaan qaamota wajjiniin hojjechuudha danda'an waliin taanee hojii kana raawwachuudhaaf socho'uun kana akka galmaan geenyu nu taasisee jira. Maqaan koo Silashii Qixxaataan jedhama. Ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa damee Ambootti itti gaafatamaadha. Egaa hojiilee madaallee ga'umsa ogummaa bara 2018 raawwatan kana keessatti raawwiin keenya baay'ee waggoota dameen erga hundaa'eetii qabeetii hojiilee jiran keessatti barana hojii guddaan kan hojjetamee fi galmaan ga'iinsi gaariin kan argamedha jechuudha. Kunis immoo sababiin isaa tokko kutannoon fi deeggarsaa fi hordoffiin hooggansarraa hamma gadiitti jiru gaarii ta'uu isaati. Lammaffaa qindoomina kolleejjota yookaan wiirtuulee madaallii waliin jiru walitti siqeenyaan hojiin waan hojjetamee fi namni kamuu madaalamuun kallattii mootummaa qofa waan ta'eef osoo hin taane namni ofitti amanamummaa horachuudhaaf dandeettii isaa mirkaneeffachuu danda'u qabaata jechuudha. Kanaaf namni kamuu ogummaan qaba jedhu kamiin iyyuu baratees leenji'ees akkasumas immoo siroo experience waan inni argate muuxannoodhaan jechuudha. Barmaataan kan inni argate hundumti isaayyuu madaalama waan ta'eef namni kamuu madaalamuuf fedhii horachuu. Gamichaan hanqiloonni raawwii hojii bara 2018 keessatti mul'atan ibsamuun kan irratti mari'atame yoo ta'u karoora of danda'u bara 2019tiifis toorri xiyyeeffannoo hojii adda bahuun milkaa'ina olaanaaf kan hojjetamu ta'uun eeramee jira.